አርሰናል ደጋፊዎች ታዘዝኑኛላችሁ። ተስፋ ባይኖር ኖሮ ዋንጫ ያጓጓም ነበር። ሀጫሉ ሁንዴሳ kubbaa miilaa ilaaltaa gaaffiin jettu dhiyaattee fi gootni sagalee isaatiin miliyoonota qabsootti dammaqsee haceen seeqqachaa eeyyee jechuun deebisee fi garee kam deeggarta jechuun ammas gaazexeessaarraa gaaffiin dabalamee fi warra qabeenyaaf waancaan gola isaanii guute Real Madridiin jennee warra seenaa duriin dhaadhatan Manchester United Smithiin kanan deeggaruu Arsenal jechuun deebisee fi gaazexeessaan seeqqachaa deeggartoonni Arsenal garuu baay'ee nama gaddisiistu. Ammoo malee abbaan injifannu waancaa ta'uun isinirraa fagaateera. Deggara Arsenaal ta'uun nama mufachiisu jechuun itti baacee haceen abbaa dilbii jechoota deebi'aan garraa deggertoota Arsenaal biyya kanaa biratti mararteen ilaalamuun afaan saaqqate. Wanti guddaan abdiidhaam abdii yoon jiraanne waancaa dharra'uun hiika dhaba ture. Abdiin waan hunda caalaa gaaf tokko waan barbaannu akka argannu abdiin qabaan deebisaa ture. Abdiin deggertoota Arsenaal baroota dheeraa injifannoon dabaalamuuf yeroon sirriin amma fakkaata. Eeyyeen kuni Arsenaaliin The Mikel Arteta Project kun gartuu Super Mikel Arteta team Trust the Process adeemsi jetti amanaan waan namoonni ittiin qaallicha beekanii. Milkaa'ina jechuun akkamitti akkatti wantoota ulfaatoo irra aanuun deemtee bakka guddaa geessuudha. Adeemsi waan dirqamaatiin sadarkaa amma Arsenaal irra jirus adeemsa inni keessa darbaas geef ragaa baatuudha. Bara 2019 yeroo Mikel Arteta leenjisummaan gara Arsenaalitti makame sana Arsenaal eenyummaa isaatti deebi'uuf garee baay'ee rakkachaa turedha. Artetaan garicha eenyummaa isaa dhugaatti deebisuuf ifaajee adeemsumaan Ingilaandi qofatti osoo hin taane guutuu Awurooppaatti gartuu sodaatamu ijaaree Arsenaaliin eenyummaa isaa ganamaa ittiin beekamuun irra deebi'ee bocee. Arsenaaliin akkamitti beektu? DNA'n Arsenaal ittiin beekamu kubbaa miilaa hawwattu taphachuudha. Highbury irraa kaasee hanga Emirates, Herbert Chapman irraa kaasee hanga Arsene Wenger, darbees hanga Mikel Arteta kaayyoon Arsenaal injifachuu qofarratti rarra'een beeku. Injifachuun erganoollee falaasama kilabichaa DNA Arsenaaliin tasgabbiidhaan kubbaa hawwattu taphachuun injifachuutu barbaadama. Isa kanaaf namni sirriin Mikel Artetaati. Leenjisaa kubbaa miilaa tokko maaltu leenjisaa jabaa taasisa? Addunyaa kubbaa miilaa keessatti guddummaan kan madaalamu waancaa qofaanii moo taphattoota sadarkaa addunyaatti dandeettii guddaa qaban mallatteessuudha. Ispoonsara biliyeeneroota boba'aa of harkaa qabaniin utubamuudhaayi. Yoo akkas ta'e bakki miidhagina kubbaa miilaaf laatamoo maalaa ta'u? They count trophies, we count memories. Kan waancaa isaanii lakkaa'u nuti yaadannoo hawwattuu tokko tokko taphaarraa argannu lakkaawwannaan waan michoonniif deeggartoonni garichaa ittiin boonanidha. Kubbaan Arsenaal taphatu si'eessituu akka hojii aartii ittiin namoonni sanbata lamaanuu ittiin bu'aaranidha. Artetaan Haalaandiin qabu Wayne Baappenis taphataa isaa ta'eere. Galaaktiko adamsuun aadaa Arsenaal ittiin beekamu miti. Fuuldura qarqara bitaa irraan Saakaa, walakkeessa dirreetii Odegaard, dhumarraan dallaa sibiilaa Saliibaa fa'in garee ijaare. Fi boceen waltajjii addunyaatti falmiif dhiyaata. Garuu kubbaan miilaa gaaf tokko garaa jabaatti. Yeroo hunda cimtee hojjechuun si milkeessu. Yeroo ati yaadnetti carraan illee hiree keeratti murteessuuf aangoo argatti. Carraan Arsenaal waggoota lamaan darbanii akkuma xumura diraamaa eelaa imimmaaniin goolabame. Bara dorgommii Premier League England 2022-2023tiin Arsenaal waancaa liigichaa harkaan ga'achuuf wayita qarqaratti dhiyaatu. Miidhamni William Saliibaa garicha gati kaffalchiise. Qaawwii akkanaa lammaffaa akka mudanneef waggaatti aanu Juuriyeen Tiimber taphattoota sarareettisaa Arsenaalitti dabalamus miidhama tapha tokkoon yeroo dheeraaf dirreerraa fagaate. Kan bara kanaa ittuma hammaate. Dursaan taphattoota kilabichaa Odegaard miidhama yeroo dheeraarraa wayita deebi'u Bukaayoo Saakaatu okkolaa dirreedhaa ba'e. Saakaan yeroo dheeraan booda deebinaan dabareen kan Gabriel Magaalish taate. Havertz, White, Calafiori, Tomiyasu dabareedhaan eelaan miidhamaa taphattoota Arsenaalitti wal jijjiiruun garicha irra deebiin ulee tokkoon adabe. Mikel Artetaan tasgabbaa'ee waan karoora isaa taphachuu hin dandeenye. Akka moofayyeessaa garicha suphaa Arsenaaliin ulfina kanaan ga'e. Ijoollee ol guddattoota garichaa akka Miles Lewis Skelly waan eriifayif carraa kennaa. Kan akka Mikel Morino ammoo bakka isaa malee taphachiisaa yeroo ulfaataas dabarse. Kun kilaba Artetaati. Miidhamaaf saaxilamee irrifatum. Jifataa lakkoofsa 9f malu sarara fuulduraarra hin jiru isaafumaa miti. Mikel Arteta warqee ibiddaan qoramaa jiru. Kan carraan isa gante. Eeyyee inni Arne Slot carra qabeessa miti akka Vincent Kompany sin ayyaanamne kilaba ijaarametti sin dhaqne. Qormaata ulfaatoo keessa lufuun Arsenaaliin gara DNA isaa dhugaa isa ganamaatti deebisuuf dhamaa jira. Gareen Mikel Arteta har'a tapha xumuraa Champions Leagueetiif darbuudhaaf PSG dirree isaa irratti morkata. Tapha kanaan maaltu uumama laata tilmaamne jedhu qalbii daawwattoota kubbaa miilaa addunyaa hawwateera.